Heer maaloonaaf deebisi yeroo mara laguun irraa deemuu dide maal godha jetti obboleettiin keenya nama qophii sagantaa kiyyaatti nafaana tura namoonni tariitiin haarawwatanii mallattoo idoo balleessuudhaanii koomentii lakkoofsa kokaadhaa namoota lakkoofsa kotaasee barreessee foloo taasisa viidiyoo kana gadi qabaa riipost kan jettu kana tuqa viidiyoon biroo akkasii dhufuuf akkasumallee tiiktookii keessan aktiivii gochuudhaaf jechuudha namoota marsaan laguu keessan isin jeequ yeroo marsaan laguu isin irraa ba'u baay'achuu akkasuma isin dhukkubuu akkasuma isin jeequu fi ciniinnaa garaa kan isinitti hammaatan nafaana tura isin fayyaddi viidiyoon kun Abba Saudaa qopheeffattu Abba Saudaa eega qopheeffattanii ni danfistu jechuudha qarabichoo waliin qarabichoo Abba Saudaa ni danfistu xiqqoo si danfistanii isa booddee bishaan isa calaltanii damma xiqqootti dabaltanii eega calaltaniin booddee kubbaayyaa tokko ganama dhugaa yeroo marsaan laguu isin irra jirutti marsaan laguu keessanii akka xiqqaatu taasisa akkasuma dhukkubbii marsaa laguu ni hambisaa jechuudha waan kanatti fayyadamii yoo wanti kun furmaatti dhabe na komachuu dandeessa namoonni dhukkubbii marsaa laguu keessanii baay'ate yeroon isaa heddummate akkasuma marsaan laguu hoggaatin irraa bu'u baay'inaan kan isin jeequ kan baay'achuu isaallee akkasuma dhukkubbii isinitti dhaga'amu ciniinnaa garaa keessumaa jechuudha qarabichoon kun waa hedduuf dawaadha namoonni qufaa garaagaraallee qabdan damma waliin maktanii dhuguu dandeessu paawudarii isaa jechuudha daakuu isaa akkasuma namoonni asmii qabdan illee dhukkubni kun hedduu dawaadha akkasuma namoonni dhullaan garaagaraa qaama keessan irratti ba'ee madaan garaagaraa isin fayyuudite damma waliin dhugdu ammallee hedduu fayyada qarabichoon dawaa hedduuf dawaadha galatooma gaafii biraa qabaattan koomentii